Attamoltan kabajamtoota hordoftoota keenya oduu kamisaarraa waliinaan jaallanne gammadaati. Itoophiyaa giddugaleessaa godina Haadiyyaa aanaa Sooroo fi Gimbichoo keessatti jalqaba torban darbeerraa eegalee yoo xiqqaate namoonni 14 to'annaa jala ooluu isaanii miseensonni maatii sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Bulchiinsi naannoo sanaa miseensonni saba daantaa waldaa misooma ofii isaanii akka hin hundeessineef dhorkuudhaaf hidhaa seeraan alaa irratti bobba'ee jira jedhu. Akka miseensonni maatii jedhanitti namoonni to'annaa jala oolfaman kun mana murtii duratti hin dhiyaanne. Bulchaa olaanaan aanaa Sooroo obbo Dastaa Detoore sagalee Ameerikaatti akka himanitti hidhamtoonni kunneen hojii hokkaraa keessatti hirmaachuu isaaniitiin shakkamaniiru. Miseensonni saba daantaa ka godina Haadiyyaa fi Kambaataa keessa jiran gaaffii ofiin of bulchuu dabalataan gaafachaa turaniiru jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera. Sababa rakkoo nageenyaa naannoo Amaaraa keessa jiruun hanqinni boba'aa naannoo sana keessatti mudate konkolaachistoonni hiriiranii akka eeggatan isaan taasiseera jedha gabaasni itti aanu. Shofeeronni hojii dhaabuu isaanii ennaa ibsan qonnaan bultoonni qonnaa jal'isiidhaan gaggeessanis ooyiruun jalaa gogaa akka jiru dubbatu. Guyyootaaf tarree galanii akka eegan dirqisiisuusaas jiraattonni dubbatanii jiru. Magaalaa guddoo bulchiinsa naannoo Amaaraa kataate Baahardaarii fi naannolee birootti buufata boba'aarraa waraabbatanitti toorri namoota eeggatanii dheeraan mul'ataa jira. Qonnaan bultoonni sagalee Ameerikaaf akka himanitti paampiin gaazii ittiin hojjetu hin argatu taanaan oomisha isaanii bishaan dhugsisuu waan hin dandeenyeef jecha jalaa miidhamuuf akka jiru dubbatan. Rakkoon kun uumamuusaa kan amane waajirri daldalaa ka bulchiinsa naannoo Amaaraa furmaata arguuf jecha akkaataa hojii haaraa hordofaa jiraachuusaa ibseera jechuudhaan Asteer Misgaanaw Baahardaarirraa gabaasteetti. Biyya Chaad Bahaa keessatti walitti bu'iinsa garee hawaasaa kanneen qonnaan bultoota ta'anii fi kanneen horsiisee bultoota ta'an gidduutti ka'een lubbuun namoota 42 darbuu aangawoonni ministeera nageenyaa biyyattii himan. Akka ibsa ministeerichaattis maddii waldhabdee isaanii qabeenya lafaa akka ta'ee fi namoonni 175 jeequmsa kana kaasuun shakkaman to'annaa jala oolfamaniiru. Jeequmsi kun dilbata darbee akka ka'e miidiyaaleen Chaad kan gabaasan yommuu ta'u kutaan bulchiinsa Odaayii keessaa gandii Tileegii irra caalaan isaa gubateeras jedhameera. Ministeerri nageenyaa Chaad Jeneraal Mahammad Charfandine Ajaans France Pressitti akka himanitti jeequmsichi to'annaa jala ooleera jedhanii qaamota walitti bu'anis walitti araarsuuf yaaliin taasifamaa jira jedhaniiru. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo hanqinni talaallii addunyaa mudatee yeroo jiru kanatti lakkoofsi namoota dhukkuba kooleeraan qabamanii dabalaa dhufe ofirraa ittisuuf tarkaanfiin hatattamaa fudhatamuun barbaachisaa ta'uu jaarmiyaan fayyaa addunyaa roobii kaleessaa beeksisee jira. Jaallanneen dabalataan nutti himti. Dhaabbati tallaalii farra dhukkuba kooleeraa kana oomishu tokkichi kan Kooriyaa Kibbaa EU Biologics jedhamu fedhii jiru waliin wal simsiisuu waan hin dandeenyeef namoonni miliyoonaan lakkaa'aman rakkoo dhukkuba kooleeraaf saaxilamuu isaanii gareen qindeessaa dhiyeessii tallaalii idil addunyaa kan jaarmiyaa fayyaa addunyaa beeksiseera. Kuufama tallaalii kooleeraa addunyaa irratti ka gaggeessaa jiru gareen kun ibsa baaseen addunyaa guutuu irratti waggootii hedduu keessatti kanaan dura haala argameen beenneen namoonni dhukkuba kooleeraan qabaman waan dabalaniif jecha tarkaanfiin hatattamaa barbaachisaadha jedheera. Dooziiwwan tallaalii argaman sadarkaa barbaachisummaa amma jiru wal bira qabamee yoo ilaalamu qaawwaa guddaan uumame kuufama tallaalii addunyaa irratti dhiibbaa kanaan dura hin argamne fiduunsaa ibsameera. Bara 2022tti lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii kan jaarmiyaa fayyaa addunyaaf mallattoon kenname isa bara sana dura tureerra dachaa dabalee 473 ta'eera. Bara darbe jechuun 2023tti namoonni vaayirasii kooleeraan qabaman gara 700 ta'uun oolan. Dhaabbati waa'ee tallaalii sadarkaa addunyaa to'atu kun akka jedhutti oomishni tallaalii dooziiwwan miliyoona 17 hanga miliyoona 50 gidduu akka ta'u ibseera. Garuu fedhii namoota miliyoonaan lakkaa'amanii kanneen dhukkuba kooleeraan miidhaman tajaajiluuf gahaa ta'uu dhabuunsaa itti fufuun ooluu jedheera.
bara dhufu jechuun 2025 ituun seeniin dura oomishtoonni haaraan gabaa tallaalii kana hin seenuu jedhamee kan eegaman waan hin jirreef jecha hanqinni kun hanga bara dhufuutti itti fufuuf jiraa jedheera. Biyyooti haalaan dhukkuba koleeraan miidhaman keessa Riippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo, Itiyoophiyaa, Heeyitii, Soomaaliyaa, Sudaan, Siiriyaa, Zaambiyaa fi Zimbaabuween keessatti argamu. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antanii Bilinkan Israa'elii fi Hamaas gidduutti haala dhukaasni itti dhaabbatu namoonni Gaazaa keessatti eeggataman akkaataatti gadhiifaman gochuuf akkasumas gargaarsi namoomaa dabalataan Gaazaa seenee siiviloonni Paalestiin kanneen haala hamaa keessa jiraniif akka kennamu gochuu irratti marii qiyyaafate gaggeessuuf har'a Masiriin seenanii jiru. Ministeerri haajaa alaa akka jedhetti Bilinkan pireezidaantii Masrii Abdul Fattah El-Sisi waliin yeroo wal arganitti wal waraansi yoo xiqqaate 7 ja'aaf turu akka argamu akkasumas namooti booji'amanii hafan hundi gadhiifamuu irratti mari'ataniiru. Dippiloomatiin olaanaa kan Yuunaayitid Isteetsi kun bakka bu'oota Joordaan, Saawud Arabiyaa, Qaataarii fi Yuunaayitid Arab Emirates waliin wal arguuf jiru. Biyyoonni hedduun yaada Israa'eliif garee hidhattoota Hamaas biratti fudhatama qabu argamsiisuuf yaaluuf jecha torbanneen hedduudhaaf marii gaggeessaa turan. Bilinkan jimaata borii mariidhaaf gara Israa'elitti yeroo imalan haala dhiheenya kana jiru laalchisee hoogganoota Israa'eliif beeksisuuf jiru. Israa'el keessatti Bilinkan karaatti nagaan uummataa eegamu raabsi gargaarsa namoomaa akka hin gufanne gochuu fi nageenya waliigalaa Israa'el tarkaanfachiisuun raafaa dabalatee mo'amuu Hamaas mirkaneessuun barbaachisaa ta'uu isaa irratti ni mari'atu jedha ibsi ministirii dantaa alaa Yuunaayitid Isteetsi irraa ba'e. Yuunaayitid Isteetsi karoora Israa'el haleellaa lafoo raafaa isa daangaa Gaazaa fi Masrii irratti argamu keessatti raawwachuuf qabdu mormitee jirti. Israa'el kaayyoon ishee Hamaas injifachuu fi gareen shororkeessummaa jechuun Ameerikaan ramadde Hamaas haleellaa biraa kan akka onkololeessa 7 Israa'el irratti raawwate sana akka lamuun raawwanne mirkaneessuun barbaadaa jetteetti. Lammiileen Faalisxiin miliyoona 1 ol raafaa dahannaa kan godhatan yoo ta'u hedduun isaanii waraana kana gidduutti nagaa argachuuf yaaluudhaaf kutaalee Gaazaa biroo keessaa baqatan. Ministiriin ittisaa kan Yuunaayitid Isteetsi Pentagon akka jedhutti ministiriin ittisaa Yuunaayitid Isteetsi Lloyd Austin kibxata darbe ministeera ittisaa Israa'el Yo'aaf Gaalant waliin yeroo dubbatanitti duula lafoo raafaa keessatti gaggeeffamuuf jiru sanaaf filannoo biraa ilaaluun barbaachisaa ta'uu isaa irratti mari'ataniiru. Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo godina Shawaa Kaabaa Aanaa Darraatti akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti gaafa Guraandhala 28 bara 2016 haleellaa humnoota hidhataniin gandoota 3 keessatti raawwatameen namoonni nagaa 70 butamanii fudhatamu firoonnii fi maatiin sagalee Ameerikaatti himaniiru. Akka namoonni sagaleen Ameerikaa dubbise himanitti namoonni butamanii fudhataman kun humnoota hidhatan faannootiini jedhu. Bulchiinsi godina Shawaa Kaabaa gama isaan guyyaa jedhame kanatti Aanaa Darraatti haleellaan raawwatamuu mirkaneesseera. Galmoo Daawit dhimma kanarratti waan qopheesse qaba. Obbo Antoo Abiyyee jiraataan godina Shawaa Kaabaa Aanaa Darraa ganda warree Gabroo haleellaa finxaalii faannootiin bitootessa 7 bara 2024 ganda isaa keessatti mudate jedhe hordofee abbaan isaa obbo Abiyyee Abbaabbuu torbee lamaaf butamanii achi buuteen isaanii dhabamee jira jechuun dubbata. Quba maal qabna ree isaanis hidhamanii dhumata maree quba waanuma qabnu tokko hin qabnu. Abiyyee Abbaabuuti yaa'u gaa 70 hin ta'a. Seeraan nuti amma jara kana argannutu gara gabaasaan deemnu neetuma ta'e hin jirran. Antoo Abiyyee abbaa isaattis dabalataa namoonni 13 ollaa isaatti butaman biroonii akka jiranitti illee dubbata. Adde Baancaaluu Ayyaanoo jiraattuu Aanaa Darraa kan biraan rakkoo nageenyaan qe'ee buqqaa'in akka jiran eeran. Adde Baancaaluu abbaan warraankoo hojii barsiisummaaf Aanaa Darraa ture Daamxoo Kaffaaluu jedhamu humnoota kanaan fudhatamee jira jedhu. Akkatti fudhatameen quban qabuun homaa wannuma keessa beeku tokko hin jiru inni homaa miskiina homaa wanni beeku hin jiru akkuma carraa ta'e rabbiin irra geessiseetuma fudhatame ka. Kan inni fudhatame amutiin dhufu torbee lama.
wannuman quba qabu tokko hin jiru birriis jedhanii birriis immoo deemee kadhachuu jammaree wannuman dhagee tokko hin jiru birriis kadhachee argachuu hin dandeessu mateenyee bahuudha daa'imnis halkanii guyyaan irratti bahoo anuu bakka hin qabuutii kootuu irratti kadhagga'een kan hin jiraadhu ani hojiin qabu akkasitti rakkoo irra jira. Namoonni humnoota finxaaleeyyii faannoon butaman jedhaman kunneen haleellaa aanaa darraa gandootii 3 keessatti bitootessa 7 bara 2024 raawwatame jedhameen akka ta'es eeranii jiru. Obbo Indashaw Girmaa hojjetaa mootummaa federaalaa akkasumas immoo dhalataa aanaa darraa ta'uu kan dubbatan haleellaa bitootessa 7 kanaanii namoonni 70 ol butamanii ammas eessa buuteen isaanii hin beekamu jedhu. Gandoota 3 keessatti balaa hammaataadha. Ganda tokko keessatti immoo balaa salphaadha jechuun mana 4 mana 5 qofa kan gubate ganda kooluu fi ammuma gandoo kan jedhamu jechaadha. Ganda warree gabroo ganda banqaataa waaree fi ganda jirruu daadhaa garuu baay'ee balaa hammaataadha. keessattuu ganda jirruu daadhaa guutumaan guutuutti parsantaa 90 barbadaa'eera jechuun hin danda'ama jechaadha. Kanaaf waliigala qarshii biliyoona 5 miliyoona 169 352 tilmaamamu balaan addaa gaheera jechaadha. Namoota ganda jirruu daadhaa 47 sun ganda warree gabroo nama 30 77 ta'aniitiire. Namoonni kun butamaniiru jechaadha. Keessumaa ganda jirruu daadaarra miidhaa guddaan ga'ee jira kan jedhan obbo Indashaawun manni qonnaan bulaa 390 ol horiin manaa 300 olii fi qabeenyi kaanillee akka manca'etti ibsan. Jiraataa ganda jirruu daadaa ta'uu kan dubbatan kan sababa rakkoo nageenyaa maqaan isaanii akka heeruman feene takka gaafa bitootessa 7 ganama haleellaa finxaaleeyyii faannoo Amaaraan nurra dhaqqabee jedhan akkasiin ibsu. Yeroo dhufanii nurra gahan ganama halkan sa'a 12 dura bakka inni keessa gammoojjii keessa baddaa irratti walitti dhukaasa turanii namoota meeshaa qabaniin ofirraa bakka qotee bulaan tokko hin jira. Inni nu feene kan jiran ofirratti lolaa turanii dadhabanii xeeffanii kan wareegames jira. Kanaan nuti bakka makalaakaadha opereeshinii gochuu dhufe jenne malee itti yaadne ture. Isaan akkoo lakkoofsan maatii tilmaamanii beekamaare nuti sila dheessilee ijoollee keenya fi horii keenya haga taate san lubbuu keenya baraarra jenneetuma mana keenya ganneetuma gara waashatti duunne jireenyaaf sinaayiperiidhaan dhukaasa isaa hin dhageenya nurratti dhukaasa hin dhageenya. Kana malees namoonni 4 jechuun Bulloo Abarraa, Habtaamuu Tulluu, Dabissoo Gaarii fi Tolchaa Lammii jedhaman ganda isaanii keessaa tarkaanfii finxaaleeyyiin fudhatan jedhan kanaan lubbuun isaanii darbuu dubbatanii kaanis madaa'aniiru jechaan himan. Obbo Indashaw Girmaa hojjetaan mootummaa federaalaa fi akkasumas dhalataa aanaa darraa namoonni lubbuun darbe namoota 11 jedhu. Namni lubbuun isaanii darbe namoota gandeen 3 kana keessatti namoota 11. Namoonni 12 immoo madaa'anii hospitaala jiranii. Kana malees namoonni hedduun kan qabeenya harkaa barbadaa'e magaala Gundoo Masqal qubatanii jiru jedhanii qonnaan bultoonni midhaan duraa gubate jedhanis rakkoo keessa akka jiranitti dubbatan. Obbo Kaffaaloo Adarree bulchaa godina Shawaa Kaabaati. Ta'ee gaafa bitootessa 7 kana ilaalchisee akkas jedhu. Aanaan darraa fi hidhaboo bootee rakkoo nageenya qabu humnoonni balaa nageenya hawaasaa ta'anii faannoo kan ofiin jedhanii fi shanee kan ofiin jedhanii naannoo kana keessa socho'u. Akkuma jedhame guyyaa ati kaaste kana gara ganamaatti mana qonnaan bulaa gubanii jiru. Namni lubbuu isaanii dabres jira. Kana malees namoonni fudhataman jiru. Warri fudhatame yosumas gadhiifame jira. Hanga ammaas hin gadhiifamne jira. Guyyaa guyyaadhaan namoonni galaa jiranii haalli gaafsan ta'e kana. Humnoonni shanee akkasumas faannoo jechaan kan ibsan godinicha keessa socho'uu kan eerame keessaa kan balaa bitootessa 7 bara 2024 geesse kami jechaan gaaffii gaafatamaniif obbo Kaffaaloon deebii yoo kennan. Qaama kamis haa ta'u qaama kam warri qawweedhaan yaadan uummata bakka hin bu'an eenyuan jedhu kunoo caasaan nageenyaa achi jira. Hawaasa miidhamsanii wajjin mari'annee rakkoo kana sirreessina. Eenyu kan jedhu tokko lama lakkee uummataa wajjiniin dubbannee adda hin baafna. Ammatti wanti adda ba'een jiru kan uummanni jedhu anis kan masichaa jira. Jiraattonni namoonni du'an 11 kan butamanii jiran ammoo 70 ol ta'u kan jedhanii fi ragaa naga yoonaa adda baafattan jira jechaan gaaffii gaafatamaniif obbo Kaffaaloon yoo deebii deebisan. Haalli rakkoo nageenyatti toora san jira. Gareenarraa humni keenyas humni hidhatee
seenee mandara san keessa jira. Waa'ee nama butame hidhamees, waa'ee nama du'e hidhamees, qabeenya bade hidhamees deeggarsa taasisuu dandeenyu amma danda'amaa ta'een gara magaalattitti sana ol dhufe jira. Deeggarsa taasisuu dandeenyu taasisaa jirra. Komii jiraattonni humna nageenyaa dafee nuuf hin dhaqqabne jedhuuf obbo Kaffaaluun immoo uummannis humnoota balaa geessan saaxiluudhaa fi dursa ga'ee mataa isaa baachuu qabaa jedhu. Namoonni balaa kana geessuu keessaa harka qaban eenyummaan isaanii qorannaan gaggeeffamaa jira addas ni baafamu jedhanii jiran. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Adaamaarraa. Hordoftoota keenya dhimma kanarratti Goojamitti dubbii himaa faannooti kan ofiin jedhan Maarisheet Tsahaayew namni jedhaman naannoo rakkoon kun uumametti humni isaanii sochii akka hin qabne ibsanii gochichaaf mootummaatu itti gaafatama jechuun Sagalee Ameerikaa afaan Amaariffaaf himaniiti jiru. Amma immoo gara qophii addaatti ceenaa nu waliin tura. Mormituu siyaasaa ta'uu qofa irratti hundaa'ee hidhaan gaggeeffamu keessumaa dubartootaaf rakkisaadha jetti Naadiyaa Tolokoonviyaa. Naadiyaan dhaabbata Puusii Raayot jedhamu kan Raashiyaa keessatti hojii aartii dubartootaan hojjetamu qindeessuu kan bu'uuressite yoo ta'u ji'oota 16 darban mana hidhaa Raashiyaa keessatti dabarsite. Diyaaspooraan Raashiyaan magaalaa Los Angeles keessa jiran dubartoota sababa siyaasaatiin biyya isaanii keessatti hidhamaniif xalayaa deeggarsaa barreessuuf walitti qabamaniiru. Kana ilaalchisee Steve Baragoona gabaasa Los Angeles irraa erge jaallanneetu dhiyeessa. Naadiyaa Tolokoonikovaan mormii bara 2012 Raashiyaa keessatti amantiin wal danda'uu dhabuu uumamee fi pireezidaantii Vilaadimir Puutiin waldaa kiristaanaa Ortodoksii waliin walitti dhufeenya cimaa qabaachuu mormuudhaan hiriira ba'ameen kan ka'e ji'oota 16 hidhaa keessa turte. Yeroo mana hidhaa keessa turte haalachi keessaas hamaa waan ta'eef nyaata lagatte. Los Angeles keessatti Sagalee Ameerikaa waliin wal arguudhaan dubartootaa fi shamarran hidhamtoota siyaasaa ta'an jibbaa fi olaantummaa dhiiraa irratti qabsaa'uu qabu jetteetti. Jibbi idilee olola Raashiyaan mormitoota kamiirratti